أكنا السلام عليكم يوم الإسلام وعليكم السلام نجلاج يا جماعة يا دوبتوني kita kutanya Wai, rawat dorgomi jiraka. Alah, khamuga. Wai khamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arra, asana di arra. Waalaikumsalam. Toko faruf demi. Dai, wala ferada. Dirtinis wala ferada. Dubartoninis wala ferada. Dirti khabala chukabdi. Dirti khabala chukabdi arra. Wai. Dai wala ferada, mashallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asana yakara illi baga gana manu subi tanang illi na ergite illi or darbate moute derra abshir Allah watote dibinara ne dubartonne raisi jira dubartonne si jira me Khalifa Shatani mal khominte abshir Imadu, Fatima Isa, Waalaikumsalam. Imadu, Khalifa Ria. Imadu ya Khalifa Ria. Ay, dubartoonni ni jira jambo. Akka edaatti boodarra waliin batbatiin jeenaati isin lachuutu afeeraan hangaafiin eegala saata akka qabnaa saata akkitti dhumnaan daqiiqaa yaa tokkicha arra wal dorgommiin uwwituudhaansa uwwituu ta'uu qabdi arra qaceellotti uwwituu ta'uu qabdi. Akka jaiba. Aibu nama fira da hadafa. Daqiiqa meeqa qabna? Daqiiqa sadii qofa. Daqiiqa sadii booda gaaffii ni eegala. Daqiiqa sadii booda ani namaan nan afee. Ajaiba bari, ajaiba Tunis ajaibummaa. Arra dhiirtii onnattee irraa kabalachuu qabdi. Dhalaanis hin kabalattu jettee laatta. Waalaikumsalam dhiyaattanii dhuftanii. Allah. Arra duruu takka ni jirra jettee jirti dubartoonnis dhiirtinis arra dhukkeerraa kaasne jechuu jirtiin isaa walleef keessatti ni jirre. Akkana gaa ni jirre. Ida onnee dhaban maaltu nama duta jambo onnee dhaban cinaacha nama duta sombaa nama duta jaa arra dhiirtinis onnee dutu qaba dhiirti wayi arra kafalachuu qabda akka arra daqiiqaa takka ofaafee qophaawaa akka itti jennetti ani qubee afaan Oromootiin barreessa isin Arabiidhaan
naaf barreessitanii namni tokko yeroo takka qofa chaansii qaba yoo tara duraa barreessee dogongoree lamada sirreeffatee qabxiin hin qabamtu. Waan gareetii itti walaasawa dubartootaa fi dhalaa waan gareetii dubartoota fi dhalaan jaaladha. Maal fataa fi kisiraan qabne akkumaan ejjee guutan eegaluu fi qophaa'aa fataa fi sukunaa kisiraa fi sukunaa dummaa fi sukunaa anara waa takka irratti naasa'u akkuma irra jennetti oniin darba isiniin garsiisaa warra maqaa keessa warra deebisaa sirrii deebisee yoo maqaa yaame yoo lakkoofsa pilaas ida'uu jees maqaan keessan lakkoofsaan lakkaawaa har'an hafuura nokutuun ooltan deebisa barreeffamaan. Hayya Khaliifaa Shaadalii aboo edaas bar hay Khaliifaa kiyya eda bar jabaan rabbumaa dubartoota raayin hayyama isinii gaafadhee isinirra idaa ture bar abshir sirritti ilaala abshiree qaceeloti ilaala abshir shaashaa godhuu qabdanarra dubartoonni amashatteeti isii amashatanii washanaafettun washashaqatun taa qotta dhiirti shittoo hunda dibadhaa qotta dubartoonni haa mashatu ayyee amma kallattiidhaan gara gaaffiitiin deema gara gaaffiitiin deema qubee afaan oromootiin ol baasaa isin ammoo qubee arabiitiin naaf deebisan walii galle qophootanii aruuradi jennaan mustahidduun oromiyaa teenna bagana gaan dhuftan gaa seenaatii wal dorgommiidha edee hin jirtu eda hayyee qophaawaa dubartoota hayyee lakkaawwachuu dandeessan isin hundinuu dhiira haya takka lama sadi qophaawaa isin qubee afaan oromootiin ol darba isin arabiidhaan naaf gootanii kaata maala diisa kunoo gartan akka ijaan gartan kana qubee afaan oromootiin akkana arabiin naa barreessaa dafa riifoon ijaa shabaash Jamalali daay pilaas jechaatiin deemaanii maqaa keessan yaamuun hin dhaqqabu hayyee binti pilaas makida pilaas makida Jamila Suleiman pilaas shaggee pilaas maddii noolee pilaas dubartoota Hasan Alii hayyee pilaas dhiira waalaikum salaam aslii bagana gayaan dhufte hordoftuu pilaas riyaana pilaas dubartoonni waayi
Asanalii si qofa ammaa sakeedhaan labsiisuu deemanii jedhu kun Faatimaali pilaas ibsituu Anwar eessaa ma dhufte Firdoos pilaas wayyaala Kamaaruu eessaa ma dhufte waalaikum salaam dhiyaadhu gaa wal dorgommii jira dafi bareeddii Oromiyaa ayyee pilaas Ikram pilaas boo akkam taane yaa dardara kiyya Isra ayyee Abbush Oromiyaa eessatti badde Abbush kiyya waalaikum salaam bagana ga'e annaa dhufte way siyaa deebar wal dorgommiidhaa ani waa takka ni mu'amma Asmaa Rizaan Ahmad eessa badde Rizaanatis baddee dhufte Asmaa pilaas yoon qabaanne nasiiba keeti awwal pilaas sadii dhiira waalaikum salaam Lubaba Aminaa qabsooftuu ayyee waalaikum salaam warreen ma dhufte gaaffiin barreeffama afaan oromootichi barreeffame ati qubee arabiitti barreessi Allahu akbar dhiira moo dubartiidha waalaikum salaam warreen ma dhuftan dhiyaadhaa rabbii isiniif haa tolchu hayya kumee aliyyi pilaas hayyee pilaas alaa fidattan gaafammaan tana ibsituu si barreesseetiin jiraan ibsituu Anwar si barreesseetiin jira tamiimaa wale faayuu Habibaa Umar pilaas wayyaa tokkicha eegaa qubee arabiitti akka asirratti agartanii barreessanii an afaan oromootiin barreessee okay shamarran ayyee waalaikum salaam hawwitu bareedduu Oromiyaa pilaas hayyaa boo dhiira walii ammaddaa Habibaa Umar pilaas 14 awwal أمي خليفة شادلي بلاس مصطفى عليكم سلام جميلة باهر بلاس كلشان سينان دلان بلالا دوبرتي مو ديرا خيسة دي سقطة بامي بلالا مكا ديرا تغا بلال روضة بلاس زارية بلاس هاي كودة torba 18 Aminaa 19 ayboo dubartoonni kute 19 fi 6 Awituu jannata siqata bee booda maqaa yamaan ayyaamin injiin dangooshe dhalaadha qubee afaan arabaa barreessaan jee maashaallah simuun kee afaan arabaan qabu bargaa yaara daawloo godhadhu haa wanti hin qabu katabbichiraan fidu talakkoofsatu tuqanii Oromiyaa poosta ayyee maashaallah Faatimaa Isaa diidam guutan ayyee baqa tana ni dhaabna Faatumaa qubee arabiin beeytu jechuun taniin ilaa amma qaraayisee qofaa gaafachuu jiraa bar abshir sagantaa tiyaantu keessatti kamaaru ayyee wal dorgommiin takkaffaa kana fakkaatti gaaffiin takkaffaa kana fakkaatti eegaa fataa kisraa dummaatiin laallaa sukunaa wajjiin ayyee
warri qubee arabiin qabnees qubee afaan oromootiin akkatti barreessitan baafataa lamsaakin bal ayyee bal qubee afaan oromootti kana qubee arabaatti kan baafataa lamsaakin bal baafataa lamsaakin bal akkana jaa maashaallah yaa ilmaan kiyya duuba akkam taana baafataa lamsaakin bal ayyee dubartoonni 20 harkatee dhiirti 6 harkattee takkaa fi duwwatti injifatan amma ayyee akkamisa takbiir maashaallah takbiir Mustafaa Amin ayyee Mustafaa Amin naa qophaa'e amma waliif dhaamaa gaama ol jajjabeessa takbiir Jamila Suleymaan ayidaas akkasitti dhaadattee mootii har'a Hassan Ali hiriyoota isaa yaammatu sirraa hafaluuf ta'a Jamila Suleymaan Allahu akbar takbiir maashaallah mee ililliin duba mee ililliin Habiibaa mariibsituu warroon mee ililliin lulu haa eessa baddee luluyyee dhiira mudalaadha addaan hin beekne akkan gaafa kaan jabaan rabbuma saayibii jeenii dhiiraan seebeete binti Ali deebistee jirta binti Ali ati obboleettiiti yaasa Israa akkitti arabiin sii dhufu mee gaasirratti sigarsaa warri arabiin isinii fiduu dide arabii barreessuudhaaf amma isin tokko arabii qubee afaantu dura jira mala qubee afaan oromoo jiraami seetingii irratti godhachuu qabdu arabii naa dhufe ni agartaa amma arabii ni agartaa arabii irraa oromittiin deebisuu fedha ingiliffattiin deebisuu fedha kanumaan akkana shorooyisa oromiffannaa deebee egaa akkana fidattan maashaallah arabii eeguu jenne fataa kisraa maarroo haqabuus ni jira hanqabnees ni jira hafataa fi kisraa fi maarree qabne lakkoofsa arabiitis kunooti fataa kisraa jummaa alif nasba alif kida aye maashaallah aye gaaffii itti aantu dabarraa qubeen oromoffaa ilillee olii ergu jirtanii hanga nama gaaffii gaafatee fi achi deebisu gochuu qotee seetingii irratti godhatu seetingii seerteetitti godhataa wulii kana waliin hin godheef maalii beektanii harfii arabaa barreessuudhaas barachuu feenaa jaaniitii jalqaba irratti naa himanii kanaafuu barreessuu akkana qalamaan barreessuu duratti tartiiba seetingii seentanii achirraa seetingii irraa laanguweej bikka laanguweej jawutti godhatanii ayyee gaaffiin itti aantu ta agartan tana ni agartanii isa amma dibbatti agartanii jeeteen asaba ayyee Hassan Ali seetingii keessa seenaati laanguweejii bikka jettuu dhaqaati arabiin ni jirti iftuu Ahmad ayyee dubartootaa fi dubartoonni takka moo'ee Hawa Muhammad Fafi Said
Jamiilaa Suleymaan. Wuy. Bareedduu Oromiyaa hawwituu jannataa hordoftuu Bilaalaa. Wayi dubartoonni dhukkeerraa kaase. Halimaa. Faatimaa. Faatimaa malee binti Alii. Ibsituu Anwar. Allahu Akbar. 12. Luluu. 13. Biiftuu 14. Makida. Hasan Alii takka. Shaggee Ahmadiin ayyee. Kadir Hasan nama Umar Seenee. Rawdaa. Waalaikum salaam warreen dhuftan. Shaggee Ahmadiin dubbisee je'ee. Rihaanaa Mahammad. Diidam guutan. Mustafaa Amin. Tuffaan Naggaa Kaabasha. Wandi seet. Wandi ishii. Khaliifaa Shaadalii. Pilaas. Umurayyaan. Waalaikum salaam baga nagayaan dhufte. Khaliifaa Shaadalii. Halawaa Amaan. Diidamii takka seenan boo. Binti Alii. Deebisee reebi deebisaa deebistee uummataaf salaamtaa jalaa deebisi. Aminaa. Asmaa Pilaas. Faraan Aslii hay. Yoomiin arke loo ceenna baatee faraan kiyya hayyee torba. Faraan Aslii hayyee dubbise. Makida. Kamaaru. Boodaan si garsaafi. Waalaikum salaam warreen dhuftan. Hordoftuu xuncaa nu agarsiiste sirraa qabalini qoy. Awwal maamee waalaikum salaam warreen dhuftan dhiyaadhaa. Furdoos 23. Way Jamiilaa Suleymaan duruu ilillee argatteemi. Mustafaa aaranii jira Mustafaan faanis hayyee. Habibaa Umar hayyaa diitti gisee takka dhufte lalaan takka numa dhufti. Lubaabaa 25. Waalaikum salaam warreen dhuftan dhiyaadhaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warreen dhuftan baga nagayaan dhuftanii dhiyaadhaa seenaa. Ol seenaa booroo baha. Kursii qaqqabadhaa daftara keessanii fi ayyee. Maashaallah. Waalaikum salaam dhiyaadhaa warreen dhuftan. Ayyee. Sifaan Arsii 26 fi 8. Tuffaal deebistee deemuun tana maqaa katabee jira. Tuffaal deebistee. Mahammad Isaa 9. Feeruusaa siifin galchaa fi gaaffii tana haa laalu. Waalaikum salaam warreen dhuftan. Ayyee. Faraan Arabiffaan qabdu qubee afaan Oromootiin barreessin jee ayyee. Yeroon geessee jirti. Namni galiniif takkaan irra deebi'ee galchaa fi qabxiin ammaas dubartoonni 26 qaba. Dubartoota 26 deebisee dhiira 9tu deebise. 2 fi duwwaadha. Ayyee. Gaaffii sadaffaatti osoo hin dabarre nama haariyaa morma qabdanii ol xanfaa jiraansaa niin ibsaa fi deebisaan
deebisaan arabitti akkana barreeffama. Arabitti akkana barreeffama. Lallistu arabii si dide qo'a akkatti barreessituun simaa yoo arabii si jabaates. Ayyee arabitti akkana barreeffama. Seera maalii ilaalu jira? Seera sukunaati. Seera fataa fi sukunaati halaalli amma. Seera fataa fi sukunaati. Akkitti yaamnu miim fataa nuun saakin man jennee yaamna. Arabitti miim fataa gubbaarraa qabduu fi nuun sukunaa waliin gubbaarraa qabdu oguu walii dhufte miim fataa nuun saakin man jenneeti akkana yaamna. Edaa sagantaa edaa fi algaddaa arabii fideetiin oromiffatti barreessaa jiru jiran. Arabii fideetiin oromiffa barreessaa jeeni oromiffa barreessanii wal dorgomanii 5 fi takkatti dubartoonni mo'an. Ammas 2 fi takkatti dubartoonni dursu jiranii takbiir maashaallah. Egaa arraan tana garagalchaan godhe akka hubatan moo hin hubanne adda baruudhaaf jecha maa qubee afaan oromoo tana qubee arabii miimi bakka bu'a. Maa qubee afaan oromoo tana qubee arabii miimi bakka bu'a. Aantun sagalee gabaabduu dubbachiiftuu gabaabduu arabaa fataadha. Iin yoo dhuftee aayita jennuun kisraadha. Uun yoo dhuftee gabaabduun dummaadha. Sallaallee jalqaba laallee jira. Kanaafuu sagalee jaaruudha amma. Dubbifamaa fi dubbachiiftuu qubee arabaa walitti hidhaanee sagalee jaaru. Fakkeenya afaan oromootiin Ingilizeen barreessa arabii barreessaa jiru jira. Kanaafuu maashaallah deebisaa ililii ergadha ililii ol ergadha maashaallah takbiir. Ayoraas arraas moomuu fi dhiirti wani badee. Ayyee gaaffitti aantutti deemuudhaaf dura miinfataa nuun saakin man arraas na boochisuuf deemanii wal dhiirti. Wayitaas akkasii na boochisuuf wii asananii jabaadhaa kamaaru maashaallah nama yaammadhaa haa duuba akkeedaa qoy xuncaa hunda beesti caffe xuncaa hunda agarsiisu jirtii dubartoonni. Jabaarra bumaa dhuftee bagana gayaan dhufte. Ati bikaatti sinama toluun haa jabaarra buma. Eewwaa sana leekkannan irraa barreessiif. Seetingii seenaati bakka laangeej jettu irra tuqaa. Laangeejii kun tuuxan booda arabii jira. Arabii tuuxanii ita dubbaddeetiin jira. Fataa fi kisraan qabuu jettan. Akkitti barreessitan warri fataa fi kisraan qabne fakkeenyaaf miim fataa nuun saakin man jechuu feetaniimi akkatti barreessitan qubee afaan oromoo barreessanii miti. Miim fataa nuun saakin barreeffamni hin mul'ata. Kompiitara fayyadamtee ittiin jira. Naa qabattan kompiitara. Naa qabatanii shi. Ni argitanii isaa amma. Ni mul'ataa misini. Warri fataa fi maarree hin qabne, warri fataa fi maal hin qabne miim barreessanii miim yoo qabaate yoo barreeffama arabii qabaate qubee fataa fi dubbachiistuu yoo qabaanne miim akkana barreessitan taakka. Tanan qabdan egaa tanan qabne wanni barreessitan fataa gootan qubee afaan oromoo barreessan. Tatti aantu maali? Nuuni. Maal gubbaa qabdi? Sukunaa ifa ni mul'ata. Kompiitara kiyya naa qabala. Kompiitara kiyya naa qabala. Ayyee.
amma ifaa walii galle gara gaaffiitti aantutti hin dabra. Gara gaaffiitti aantutti ichi dabra. Maashaallah. Ewa akka ibsitu Anwar barreessite kanatti miim fataa nuun saakin bakka afaan Oromoo barreessamee jira. Amaan Khan intarree umaa arabar wal dorgommiidha. Way wal dorgommii jabaatte gaa dubbinarra barana jabaatte. Hayyee gara gaaffiitti aantutti deema. Gara gaaffiitti aantutti caha. Abbaa fedhe duraan fiigee akkananii isaa fi Hayilee Gabrasillaasee hunda akkaan duraa booda. Hayyee maashaallah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ifaa waniin jee isinii galeemma. Warri dhuftan maashaallah gaaffiitti aantu. Gaaffiitti aantu. Dubartoonni lamaa fi dubartii duursu jira. Duursu jira. Hayyee. Dubartoota gaaffiitti aantu qalbiidhaan hordofaa. Gaaffiin itti aantu tana. Gaaffiin itti aantu tana. Amma iskiriina irratti agartan tana. Arabii barreessaa kaan jeesanitti. Aayaa. Binti Alii. Maashaallah. Ilillii teessanii agarreera booda waliin ergitanii haa. Nam tokko hin deebisne makida. Amni jabaatan. Haay. Beekaati Fafii Sayid Pilaas 1-1. Dubartii moo dhiira? 1-1 dhiira. Bareedduu Pilaas Pilaas 3 Pilaas 4 Fatima Isa Allahu Akbar Pilaas Ahmadin Ibrahim Amina Khalifa Shadali Pilaas 2 Biftu Nanatu Binti Ali Rahina Jabar Rabbuma Ustaz deebisee ay baay si khatabe ati akka ani champion ayte digana dhaabuu deemtaa mi Jabar Rabbuma ayyee Saada Ahmed way jaiba 12 ibsituu Anwar 13 awwal plus 3 Muddin Bale 4 plus Sumayya Makida plus Farhan Maashaallah Farhan jabaatee mantan akkana falmattee Farhan ayya Jamila Suleyman ayya Kamaru Wandiatam Kamaru Jamila Bair kudha torba fi Asma Zinab kudha 8 dhaqan Sifan Shaggee Bilisummaa hawwe dhiiroma dubartii bilisummaa maqaa akka Bilal Abdullah dhiira keessatti siramatee mireefu Hassan Tajuddin wuy 8 wakana dhuftan ga Sayyidi yaa Rabbi qubee afaan Oromootiin barreesse akkuma amma barreessite kanatti akka wanti amma barreessetti Farhan Faatuma barreessite Umurayyaan eessaa amma dhufte
diidamii fi sadii. Dasii caffee diidamii afur. Jabaarra buma. Jabaarra buma tara meeqaan si yaamasa? Tokkoffaadha si yaamne. Zamzam diidamii shan. Halawaa diidamii jaha. Halimaa diidamii torba. Lubaabaa diidamii saddeet. Makiddaa diidamii sagal. Habibaa Umar soddoma. Bareeddii Oromiyaa soddomii takka. Faraan Arabii taafata jii barreessi. Ayyee sagal. Aydii sira kutee Jabaarra buma. Elemoo Oromoo. Maashaallah jabaadhu gaadafi. Siyaamanii mi likki deebisiif. Waalaikum salaam kariyaa. Halawaa soddomii lama. Maggan wayiti dhiirti jabaadhaa. Dhiirti akka hidhannaa jabaadhaa. Ah Khaliifaa Shaadalii. Khaliifaa Shaadalii jechuun dhiirti bar. Hai dhiirti akka kiyyaa mirqaantanii gizee hara biraa kuttanii bar. Tanaaf dubartoonni caale. Maashaallah. Waalaikum salaam Najaat. Bagana gayaan dhuftee dhiyaadhu. Hordoftuu soddomii sadii. Hordoftuu sirreeffadhu. Qubeen tee sirrii miti. Waalaikum salaam Samiraa. Ikraam dubartoonni soddomii sadii seenan dhiirtii kudhan. Hassan Taajuddin kudha takka dhiirtii. Muhammad Isaa kudha lama. Jabaadhaa kan akka. Gammadoo Jamaal kudha sadii. Akkana naa jabaadhaa dhiirtiinis. Najaa takkanuma dhuftii bar. Dhiirtii oguu lamaa sadii barreessite dhalaan girri jettee dhufti. Akka kanniisaatti. Ibraa dadhabne. Ahmad Ibrahim. Warri ammaaf tartiibuma naa barreessanii wal dorgommii itti aantu. Wal dorgommii itti aantu akka ajaa'ibaattiin akka barreeffamaatti sirri godha. Ayyee. Ahmad Ibrahim sirriidha. Ayyee. Hordoftu pilaas soddomii fi shan. Makiddaa Kamaaruun dhiira dhalaa jettee keessa rafatu deemta. Aayilii sirra qote. Ayi murayyaa si jijjeeni isaa Kamaaruun kun dhiiramu jettee Halawaa soddomii fi jaha. Amaan kan kudha afur. Dhiira keessa hawaasa. Waalaikum salaam namni amma dhuftan. Maashaallah. Maashaallah. Ikraam laam itti goote. Tal gooteensa tal ol deebii ilaali. Tal mirqaana tal tayyaansan. Ni mirqaane. Qubee tanaan mirqaane. Dangoo ishee yoom katabde? Hassan Ali kudha shan. Aya. Ay. Makiddaa ustu. Ayilii sokote Jabaarra bumaani edaa gara dhiiraa ramannaanii edaa kabalachuu deemtaami. Muddiin kudha jaha. Dhufa gaa'oo dhiirtiinis maggan. Abshir amma bara ammaa booda gaaffii biraati. Muhammad kudha torba baganaa dhuftan dhiirti jabaadhaa. Xuncaa akkanatti isin agarsiisu jiran beektee dubartoonni. Maal sii gaafanna? Faatimaa ayyee bakka gee deebisaan gee.
nafii fafii 38 dhalaan dubartoonni ayyee 39 baqaan barreessin hawlii ga'ee jira deebisa laalleeti dhiirtii diidamseente waalaikum salaam warahmatullahi maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa dhiirtiinis naa jabaatte taratan way taratana naa jabaatte Sumayya nama 8 isirraa hayse 10 jettii bar 10 dhiira jajjabaadha shamarreen arra akka hidhaatti akkasiin immoon ol dhiyaatan ammaa tana maashaallah gaaffii tanaaf deebisaan ga'ee jira meegaa kam ni laalame asanali nama leenjisadhuutti fidi kamaaru nama leenjisadhuutti fidi maashaallah maashaallah hedduu galatoomaa maashaallah hin ciccitu lulu sibira malee na bira hin ciccitu nu bira hin ciccitu ayyee maashaallah egaa gaaffii tat jettu tanaaf deebisaa dubartoota 39 fi dhiira 18 dhiirti fooyyeffachaa jirti maashaallah ayyee akka waliigalaatti qabxiin 3 fi 0dha dubartoonni qabxii 3 qabaa tara 3 moo'ee dhiirti tara takkallee moo'ine takbiir tara tana gaa'oo dhiirtiin ajabaadha way tara tana eewwa reemu tana hedduu isin bira kutanii dhiira bira kutee shamarreen amma immoo dhiirti bakka dubartoota qabachuu qabdi takka qabxiin lammaffaa wanni hin jiru amma booda barreeffama seera isaatiin ilaala maashaallah allahu akbar takbiir dubartootaaf maashaallah amma irraa eegalee barreeffama barreessitan firiitti ilaala walaa fataa walaa sukunaa walaa dhaabaa moo maal sirriitti ilaala walii gallee waalaikum salaam abdii xaahir maashaallah mee ilillino arabi jijjiiraan appilikeeshinii hundinuu arabi si jalaa kute way good yaa rabbi tolchiif amma tara tana dhiirti mo'uu qabdi taraatti taammaa tana waalaikum salaam isaan bagana gayaan dhuftee seenii jabaan rabbuma killee miti ammaan tana bira nuqtan isin bira kutan dhiirtitti jedhaa jabaadhaa yaa ilmaan kiyya gaaffiin barreeffama qubee afaan oromootiin barreessaa taat jechuun akka arabii gizee dubbisne akkana jechuudha taa fataa taa saakin tat taa fataa taa saakin tat oggoka oromoffaa dubbisnu akkana jennaan sagaleen qubeen dubbifama arabaa taa lameenii fi fataa ta duraa fataa gubbaa qabdu suknaan lamadaa irraa oguu qabdu oguu walii dubbisne akki jennee dubbisnu taa fataa taa saakin oguu dubbisnu sagalee akkamii dubbisna tat jennee dubbisna kanaafuu amma dura arabiidhaan barreesseetiin qubee afaan oromootiin barreessaa turan maashaallah dubartoonni akkasitti kanaafuu amma warri reefuun tanaa hin galiniif maashaallah ayyee akkiniin jee qubee afaan oromootiin akkanatti asirra barreessaanii isin wani deebistan qubee arabiidhaan deebistan akkana jechuun
qubee afaan Oromoo gizee dubbisne sagalee afaan Oromootti tat jennee barreessuun tun qubee Arabiitti fa'a dubbachiiftuu wajjin oguu keenye akkam taa jeetiin gaaffii gaafachuu kiyyaan. Warri deebisuus taa fataa taa saakin tat jeetii Arabiin na barreessu jira. Amma booda akka tasaatti namootaan takka namoota tokko beekaatiin bira kutu jira sirriidha jee maaliif fakkeenyaaf taa fi a yookaan taa fataa tana oguu barreessan akkana barreessan. Akkana barreessan dogongoraa miti dhaabaan kun fataa sagalee dheertuu irra laallaa inshaallah sanuwaafiin bakka bira kutee umaa rakkoon qabu yoo dubbachiiftuu biraa sirra barreessan exit yoo kana barreessan ni qeebala yookaan ammoo yoo qabaanne yoo kana barreessanis ni qeebala sirrumaa rakkoon qabu. Kuni sagalee dheertuu fi gabaabduu fi maareetti keessatti bal'inaa waan laallu jecha asitti shaakala isinii taa'u umaa rakkoo qabu. Ayyee walii gallee ifaame onni ni jee. Maashaallah ni laallabsi amma booda barreeffama hunda barruu hunda tamtu akkanaa tamtu akkasii tamtu amashaa qabaa. Tamtu miilli baarkoodha. Tamtu taakoo uffatee qicqaa gizee deemtu. Qubeenyu barreeffameenyutu oguu haraara deemu. Haraa makiinaarra deemu. Kophee taakoo xaawulaa san qil godhaa deemaa. Qubeenyutu akkasitti deemaa. Qubeenyutu immoo oguu deemu. Miilli buufateefaa miilli okkolee qaf. Jecha okkolaa deemaa. Sirriitti ilaala. Ayyee. Maashaallah makara kallattiidhaan gara gaaffii deebina. Kallattiidhaan gara gaaffii ammaa deebina. Gaaffii ammaati. Ayyee. Karaa tana yaa dhiiratiyya naa jabaadhaa fooyyeeffattan osiixanii jirtan. Karaa tana yoo dhabdanii dhabdan wal qixxaachuu qabdanaa dhiirti yoo dhabdanii dhabdan moo hullee yoo dadhabdan wajji wal qixxaadhaa walii gallee. Maaltu maal ta'e yaa kaameera. Maaltu maal ta'e yaa kaameera. Kamera kamna. Kamaru. Kamera na kamje. Inone. Chargerati demo. Abshir dapa. Kamera kaya kana tu. Cirama kitipa mara. Gize magalaan akkana uwwite kana. Magaalaan akkana uwwite kana. Kaameraan isisti godhaa bara. Wayi dalagaa sheexaanaa sana numa laalaa isin. Dalaguma sheexaanaa sana laalaa. Magaalaa akkana nu uwwitee hoy jettanii isin mirqaane kana. Kaameraan harkadhaan. Dhufeegaa. Dhufee. Sookeetaatu irraa kaameeraarraa. Abshir amma ifee dhufnee qaciqwaa ja'amoo qawqawu jechaa deema. Ni laalla gaawwe amma mul'ate. Ilmaa libbistii hunda itti gootanii tara tana ni laalagaa. Nama libbistii itti godhee qubee gizee barreessu libbistii fi chaappistii hunda itti godhee hamashaa naannoo hunda dhahee fi shittoo hunda itti godhee ol ergee fi kanammoo hogguu barreesse
akka uumama siitti barreessee addaan ilaala. Waliigallee abshir. Ammallee harkan kanninu jambar dubartoonni yaa dhiira harkan kanninu ni jirre jaanii dhaadachuu jiran. Naaf jabaadhaa isin. Akkana gaawo gaaffitti aantu aayaa gaaffiin itti aantu ta wit jettee isin bira akka eegee reetti wit jettee osoo hin ta'in tan dhaabbatte sanii tan isin dura dhaabbachuu jirtu tan isin dura dhaabbachuu jirtu kan ayyee dafaa barreessaa. Dafaa. Dafaa gaa. Gaafa deebaru Murayyaan. Eessa amma dhufte? Kaniin gaafadhee gaaffiin xiyya qilleensarra jirtu amma gaafadhaa jetta jabaarree buma. Mee okkee faa deebisaadha yoo jette. Binti taakka. Aleessa Arabi barreessiin jee. Fafi hayyee pilaas. Jamila Sulaiman Ibsa Umar taakka. Khadija Arabiin barreessii. Fatima plus binti Islam Oromiyaa orduuf sirriillaal. Umurayyaan sirrii miti. Misra plus Alima plus Mashallah Makida plus Waaniin lakkoofsa hin himini jecha waaniin qubee lakkoofsa akkanaa jee hin himiniif jecha akka lamatti deebisu jirtanii tanaafuu akka lameettiittuu niin qeebala. Ayyee Firdoos Faatimaa jee Firdoos jee alhamdulillah. Ayyee Boontuu Arabii barreessi Kamaaruu Pilaas yoon barreessite Aleessa yoon barreessite Arabitti hin agarre Santa Kamaaruuti. Halimaa Pilaas Halimaa sirrii miti. Halimaa sabboontuu sirrii miti. Oromiyaa jiituu Oromiyaa leellistu ayyee Pilaas Bilaalaa sirrii miti. Atiinumaa shittootti gootee boonsitee naannoo hunda dhoyitee fi fiddee bar. Zamzama ayyee Pilaas sii qabe. Jabaarra bumaayyee malikki deebiste hawwu. Maashaallah. Jabaarra bumaa okay. Arra dalaa keessatti sirama deera. Sirreeffadhu Aleessa hamashaatti goote nama lamaaf hin barreessine nama hamashaatti godheef
nama boorcee hundatti baaseef hin barreessin. Ni dheereessitan. Qubee biraa jidduu neeyxan. Ni dheereessitan. Oromiyaa sabboona Arabii barreessi maashaallah. Qubuma tana Arabii barreessite. Mahammad sirreeffadhu. Mahammad Jamal. Qubee ni dheereessite. Yookaan akka Arabii kun akka Hassan Aliifaan barreessan kana barreessi. Hassan Taajuu Pilaas Waranaa diirti jabaatti gaamma. Faatumaa qubee Arabii barreessi. Faatumaa Ali ayyee Pilaas siif godheeti. Agaree Aleessallaa agareetiin jira. Kanaafuu qubee biraatitti goote qubee biraa keessa neexe keessaa baasiin jee sirreessiin jee. Qubeen dubbifamaa lama qofa. Ati dubbifamaa dubbachiiftuu takka ta biraa fidde. Akkasii umurayyaan waa lama goote qa. Binti ayyee binti alii Pilaas seeraaniin deemaan jee seeraan laalaan jee Rihaanaa Pilaas akkana bar dhiirtii amma jabaatte hordoftuu atiis tirfii goote. Khadija qubee takka tirfii daateef ayyee Jamiilaa Baar Pilaas Ogguun booda umurayyaan ogguun booda himu laata namoota katabu jiru laal qubee takka tirfii gootee umurayyaan halawaa amaan Pilaas Aleessa ammallee qubee jidduu tirfii goote san keessaa baasi. Qubee sadii harfii sadii barreessite. Harfii sadeenuu takka jidduu jirtu tirfiidha. Khaliifaa Pilaas Saaliyaa ayyee miti taawori gootaniis Zamzam Pilaas Faatimaa Isaa Misraa sirrii miti. Aleessaa booda gizeen barreessuu qaceelloon laalta. Amma haala waan fa'aa waan barreessu jiran laalka. Pilaas 18. Way ajaa'ibaa. Abdii Tolaa Pilaas sirriidha Abdiin Tolaa. Wayyaa tokkicha. Boontuu ayyee biiftuu barreessitee jirta. Bareedduu atilleen tirfii ayyee bareedduu sirrii Pilaas. Bilaala Pilaas. Yaa wajjiin hin ta'u. Maa dheereessite dheertuu hin jenne gabaabduu laalu jira. Ayyee bakka kabiraa goonaa maashaallah deebistanii Faatimaa Khaliifaa Shaadalii Faatimaa 20 takka maashaallah ta'ammaa tana isin awwazaa gabe Misraa 22 biiftuu 23 fi 10 dhiirtii 10 dhalan 23 badhaatu hin taane Halimaan taane sirrii miti. Amina kan hin taane biraan kute ayyee garuu qabxiin qabu asmaaniin qaba 24. Aleessa amma sirreeffattee qabxiin qabu tana 4ffaate amma kan sirreeffatte sabboontu sabaa 25. Halawa zad ayyee 26. Ayyee
ammaan tana sirreessatti ayyee Khadija diidamii fi torba wuy Sumayyaa diidamii saddeet alawaa ammaan Halimaa sabboontu ayyee bu'aa sii gadi katabdee dhalaan dubartiin dili wuuy dhiiraan keessa barbaaddadha malee dhalaan akka jirtu deebise dhalaadhaan isaa hundinuu Aminaa qabsootu wuuy Faraan 11 way ajaa'ibaa Faatimaa Zamzam hayya hayyee Mahammad 13 Aminaa qabsootu warri ammaan tana haniin amma laalu jiru dhiiruma qofaan keessaa kopha maqaamu jira malee hundi dubartoonni deebisu jiranii bakka tara tanaa Amina deebisaa guun deebisuu laaltan ayyee tara tana dubartoonni 50 dhiirtii gad hir'ise dhiira keessatti ramadeeru Amina jiraataa baadiyyaa ayyee dubartoonni 50 deebisee dhiirtii 13 deebisee osoo ol deeman jiru booda gannaa deebiin way ganna duraa deebiin dhiirtii osoo ol deeman jiru ganna duraa deebiin way akkamiin ta'a way na duraa gad deebiin takbiir dubartootaaf takbiir maashaallah takbiir ayyee deebisaa akkaataa saditti barreessuu ni dandeessanii akkaataa jaatti illee barreessuu ni dandeessan akkaataa jaatti barreessuu ni dandeessan egaa akkaataa jaab barreessuu ni dandeessan maashaallah takbiir dubartootaaf haleekiniin jee maashaallah meelilliin mee amma 3 fi 4 fi duwwaadha sa'aatii meeqa gee way daqiiqaa 8 dabartee jirti way baqa 5 fi bareeda 5 fi takka jechuun 4 fi duwwaa jechuudha qubee afaan oromootti zid jenne zid wanni keessaa qabannu intun kisraa jechuudha intun dubbachiiftuu arabaa kisraa yookaan kan jala barreeffamtu jechuudha dubbachiiftuu arabaa kan jala barreeffamtu jechuudha zaa qubee afaan oromoo harki sadii fudhachuu dandeenya zaal takka zaal argu jirtanii qubee zaa akka qalbiidhaan hordofteef akkanatti godhee qubee zaa kisraa jenneeni zaa tana qubee zaal fudhachuu ni dandeenya takka zaayi jennuun tana fudhachuu dandeenya lamaami zaan eegalagaa furdoodhaa qalloodhaa akkanaa akkasii jee himne tana jennee murteessuudhaaf furdoo yoo jee ni barbaaddanii baasan sagalee furdoo zaantu sagalee furdoo si yoon jee takka'oo talakkoofsa akkanaarraa yoon jee san qofa barreessuu qabdan ammoo tana sadii qabna zaal zaa kanniti akka qubee afaan oromootti qubee afaan oromoo zaan
hin furdattu hin qallattu maaree maaree inni addaan hin baasu za akkuma namuu beekutti akkuma loqoda isaatti dubbisa kanaafuu arabitti zaal takka zay lama zaal takka zay lama xaaboodhaan tayyirtuu furdoo za tayyennu za isinii mul'ata maashaallah waalaikum salaam warra amma dhuftan diyaaddaa baga nagayaan dhuftanii egaa tanaafuu qubeen afaan oromoo zaa tayyennuun tun arabitti zaal taakka sagalee ilaalu jira malee qubee qofaa miti sagalee ilaalu jira dubbachiftuu kisaate ijoolliidhaanii zaal taakka zaay lama xaabooda tayyirtu za hayyee daal laalla daa tayyennu tuni ii tayyennuun kisraa bakka buusnee jirraa bira kunne daa tayyennuun tana laalla ammaas daa takka daal fudhanna takka daal 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 daan tun qubee afaan oromootti arabii daal tana fudhan qubee saddeetaffaa daal ammas qubee arabii su'aad boodaan tan jirtu du'aad du'aad qubee arabii tan su'aad boodaan jirtu du'aad du'aad qubee lameen tana fudhannaa ifa ni mul'ata maashaallah egaa daa tana lameen keessaa tafeene bakka buusna zaa tana sadeen keessaa tafeene bakka buusna in kisraadha kisraan tun tana lameen irran teessu kisraan tun tana lameen jalan teessu ba jalan teessu zaa tanarra teesti ta zaa jennuun akka lama sadii ayyee sadeen kana ni agartaniisaa ayyee mee hogguu isii tana barreessinu hogguu arabiidhatti barreessinu akkamiin barreessina kisraa fi zaal tana fudhanna dura zaal tana fudhanna zaal kisraa daal fudhanna ni agartaniimi dura zaal fudhanneeti zaal kisraa goonee fi daal itti aansine tasukuna daal zaal kisraa daal saakin zid zaal kisraa daal saakin zid takka zay fudhan ammaas kiriskroos takka lama sadii ammaas takka lama sadii akkana barreessina sagalee nu kan itti saallachuun ni mul'atu anna bira ni mul'atu Ayaa akka mul'atu akkamiin godharee achirratti salirratti sii barreessaa mee asuma irratti hin barreessaa fa'a zuumiin godha ayyee akkini nama barreessaa kana laala akkini itti barreessinu
Ayyee amma ni mul'ata yaa rabbi mul'ise. Kisraan akka jirtu taate ayyee kisraan akka jirtu taate kara takka zaal daalii hojii daleen zaal kisraa qabdu daal sukunaa qabdu hojii daleen zaay kisraa qabdu daal sukunaa qabdu hojii daleena zuwaa kisraa qabdu daal sukunaa qabdu hojii daleen taakka kanamataa zaal kisraa qabdu bu'aat hojii daleen zaay kisraa qabdu bu'aat sukunaa qabdu hojii daleen zuwaa kisraa qabdu bu'aat sukunaa qabdu hojii daleen amma ifa ayyee kiriskiroos akka herregaatti dalegaa warraan tana qubee afaan arabii herrega keessan hin jira Magar. Ya kekijetul. maashaallah ayyee ammas zaay kisraa daal saakin zid jennaan tananis zaay kisraa daal saakin sukunaaratu zid ayyee zuwaa fudhanna zuwaa gama si'atamaa barreessamaa zuwaa kisraa daal saakin zid sadeenuu ni mul'ata akka sadeenitu ni ta'a taakka sadeenuu zid jennaan zid akkaataa makaarija luruufitti gizee deebinee amma immoo sagalee taa'umsaa sukunaa fi wanni barachuu jirru seera sukunaatii fi seera kisraa ilaaluu jirra maashaallah zid waalaikum salaam namni amma dhuftan dhiyaadhaa asanali herregaa miti fiiziksiin usiini gala wanni waa hundarra jabaa jedhanii namni fitti himu fiiziksiin hedduu laafa formulaa diraayi godhuu beeynaan laafa waliigallee abshir hin sodaatin wanni akka herregaatii fi akka fiiziksitti hirriibaaf gaarii hin jiru tapha geemiin wanni geemii jedhanii namni taphatu kana hundaa'u yoo ilaalte kaalkuleeshin herregaatii fi kaalkuleeshin fiiziksitti maashaallah hayyee zid zaal kisraa daal saakin zid zaay kisraa daal saakin zid zuwa kisraa daal saakin zid taakka zid jennaan kana sadeenu hayyee hatti aanu jara kisraa sadeen kanaa wajjin maal goone daal goonemi amma immoo qubeen dubbifamaan arabii zaal zaay fi zaan akka jiran nu ta'aniti bakka daal jennu kana bikka daal sukunaa qabdu kana haynee maal goona so'aat bu'aa tajennu sanfin sukunaa agartanii amma hayyee daal kisraa boot saakin zaal kisraa jechuun zaal kisraa boot saakin zid zaal kisraa boot saakin zid taakka zaay kisraa boot saakin zid harma nuqan zaay kisraa boot saakin zid zo kisraa boot saakin zid zo kisraa boot saakin zid maashaallah
جزاكم الله خير الجزاء الرافقنا وجني ما شاء الله نجبتني سيرة برجو جرتني ويا الله يا ربي خيدرنا أنا كتشيف كان أنا كمتشيس ما شاء الله سانت يا سجقتي إدو قلتوما الرا الرا إيراف ما شاء الله إلي ولا را إيرارا أنتي أبدي خطة بات أو صوت أبدي كتتين الراس نمودر قمنا جاني دفني إسينيف سينا إسينيوجي سينا نيف إسكول لي هارو ما شاء الله بغانا جان دفتسين ديرا أرى إذا دبرتوني موانيس أران تنا هركن كنينو إبودا جنو دديبين هذا رحمورا جاني وصو أبدين كتني إسينو جلدر قوم ساني تيف تكبير ما شاء الله إلي لي ولا راف ديرا دما ولا راف لي ما شاء الله ديرا جزاكم الله خير الجزاء إلي لي ولا راف ديرا ما شاء الله هاي تكبير ما شاء الله إلي لي ولا راف إسان ودا كذي إيكا كنا بنتيلي أكنا كمشي زاني سين كودان هاي إذا نبوجي سن يراس نبوجي سو إذاني ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء اسم دينو أيه وما دلقا الكعب ده أيه وما ركون بابو بوردين تو الكتابي ما كده أيلي سر غتير أيه أماس والدرقومي أويتو تخلي درن جبدو مي أويتو تنمني هندينو أكيدا وصونتين والجل دي بسا ديرا في دوبرتينيس قوتي اسم هندينو ما شاء الله هدو قلتوما إلي في فرا اسم هندينو أنا ما إلي نكب دوتي ما شاء الله تكبير جيغا تكبير يجو كمي دادب ما شاء الله أيه isin cufaa walii firtan ilillii walii ol darbitan maasha Allah insha Allah sagantaa boruutti sagantaa boru qophii wal dorgommii taatee haala addaattiin fidaa insha Allah ibduran himu egaa anoo ilillii naan ergitanii goy أنا هنا فوقي وي ما شاء الله إلي أنا ركتني بقى قلبي نجاتي أجيغا ما شاء الله نمنيس ددبي جيران سا قديمو جيرانو ددبي قديمو تنجرا سقنتان خساعتنا ساعة ددبي تاتلي ما شاء الله يدو غلطوما والمان راجعته والله لازم خن وجي وجتشا ولني نموت النبي سوجرو يابو أني قرآن ربي خنا بردك أرأم فدا جتني ساعتيسا خمو جرتني ليف قبدني هدلقو جرو لين دلقا أركان دلقا قلبي نزغرق لي سغنتاتا نردفا إلى أنك أما ناوجي ترتن أما اللي سغنتان ساعة تبي تنت اللي خاتش فقاتي يرتو جالل ربيتي جالل دين إسلاماتي جالل قرآن جيتش ربيتي جيتش ساعتنا دبرستني إلى أنك أما ناوجي جراجو خيسانيف ربي جزا خيسان الدنياتي غمچو چالتو سيني غني آخرتي جنة الفردوس سيني سنابر ياسو نكيان نابجرادا يا علمان كي خبجمو قالي ربي سينا جالتو وجيت إيسان هندا وربي سيني راجالتو لابتوتي سيني آغاچو وان بربادن هندا تكتي سيني آغاچو إيغا خبيا يادس بيتي آغاچو خورا يادس ورا برتي آغاچو أكمتي بلسو مادان نو آغاچو بلسو ماندياتي إن شاء الله الدنيا أوروميا آخرتي جنة الفردوس ربي ورنا أغرسيسو انتاني هاريني مو فيديو نجرا
peejii gaaddisa islaamaa kana keessa viidiyoon takkaffaa irraa ilaanqaa 23 ni jira. Egaa du'aayin tun isin hin taane ennaa taate addunyaatti Oromiyaa akhiratti jannatul firdoosi rabbi waliin nu hafidu hin taane maashaallah ennaa taate yaa Allah bilisummaadhaan beektee Oromiyaa kan wadheenee ilaallee deeminuu miti. Oromiyaa kan wadheenee warra keenya ilaallee jechuu miti. Bilisummaan hin baane. Egaa nagaan naaf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.